galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkam jirtu hundi keessan inni nu gargaare waaqayyo haa eebbifamu. Mee galata fidaame waaqayyoof. Anis baay'ee isinirra turu daqiiqaa 15 kan hin caalledha. Walumatti daddabarsinee sagantaa saganama kana dafnee raawwanneetu isa boodaatti deebina. Kabajamootti aanaa bulchiinsa aanaa Iluu Galaan obbo Darajjee Abdiisaa, kabajamootti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi dhimma kaabinee obbo Asfaaw Namee, kabajamaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Iluu Galaan obbo Nabsoo Shuumii, kabajamoo gaggeessaa sabakaa Qees Fayyisaa Tolasaa, kabajamtoota gaggeessitoota waldaalee, lubootaa fi paasteroota, akkasumas hojjetoota wangeelaa fi koree adda addaa keessa kan tajaajiltan, kabajamtoota keessummoota kabajamoo affeeramtanii argamtan, guyyaa seena qabeessaaf guyyaa gammachuu kana baga waaqayyoo nu gargaaree waliin geenye baga gammaddan baga gammadne jechuun barbaada. Gurmuun kun gurmuu kan hundeeffame bara 2003 bara 2014 kan ta'e miseensota 13 fi koree hojii raawwachiiftuu 5 kan of keessaa qabu. Gurmuun kun koree adda addaa fi gaggeessitoota waldaa, lubootaa fi paasteroota waliin yeroo adda addaa waaqayyoon mata duree filannee waaqayyoon irratti kadhachaa turuun keenya hin beekama. Mata duree kadhannaa keenyaas tokkoffaan dhimma nageenya magaala keenyaa fi araara aloota keenyaaf waaqayyo akka godhu, inni lammaffaan tokkummaa waldaa kiristaanaa, waaqayyo waldaa kiristaanaan obbolaadha. Waldaan Makaana Yesuus, waldaan Mulu Wangeel, waldaan Qaaliyoot, waldaan Biraana Kiristoos obbolaadha. Tokkummaa akka nu gidduutti uumu waaqayyoon kadhachaa turre, kun immoo ta'eera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee galata fidaame waaqayyoof. Kaleessa warra wal dhiibaa turre, kaleessa warra wal himannee lafa seeraa wal dhaabaa turre, kaleessa ijaan argaa warra wal jibbaa turre, waaqayyo tokko nu godhee ji'a lamaan luboota keenya faan, paasteroota keenya faan, tajaajiltoota keenya faan kadhannaa bultii qabna, waaqayyoon kadhachaa turre, yeroo marii qabna, akkasumas immoo garee kadhannaa hundeessinee waldoota hundumaarraayyuu torbeedhaan sagantaa dhaabbataa qabna. Akkasuma garee kadhannaa afaanillee ji'atti yeroo tokko yerootti bullee kadhannu. Waaqayyo yeroo bal'aa bara kana nuuf kenneera. Bara namni wal baqatu, bara namni wal argaa jibbu kana keessatti namni walitti dhufuu hin danda'ama jedhamee bara hin yaadamne. Dhugumayyuu bara nagaa wal dhiibaa bara turretti waaqayyo bara muddamaa kana keessatti mul'ata addaa waaqayyo nuuf fidee tokko taane waaqayyoon kadhachaa turre. Waaqayyo nu gargaare, unutu yakke unutu balleesse, balleessaa kan qabu unudha. Sababii kanaaf jaajjiin abaaramte. Namni keessa dhaabachuu kan jibbuuf kanaaf ture. Aloonni tajaajiltoota, ijoolleen kiristaanaa araada adda addaatiin kan babbadaniif kanaaf unutu yakke jennee qeesota keenya faana, paasteroota keenya faana gangalannee boonyee waaqayyoon kadhachaa turre. Waaqayyo abaarsa nurraa kaaseera. Mee galata fidaa waaqayyoof. Kana qofa miti. Magaalli keenyi namni keessa dhaabatee nyaata nyaachuu miti. Yoo baay'ate magaala kana namni kan dhaabatu baala bitachuu qofaaf. Har'a garuu kan ija keessaniin argitan karaa darbinee waajjira deemnullee amne keessa hamma deemutti namni. Waaqayyo magaala keenya foolii gaarii simboo magaala keenyatti deebisee waaqayyo nu gargaareera. Galateeffadha waaqayyo. Kaayyoon hundeeffama garee kanaa gabaabumatti yoo dubbadhe tulluu jibbaa waldoota gidduudhaa diigamee amantoonni tokko ta'anii hojii wangeelaa akka isaan hojjetan. Inni lammaffaan maqaa keenya diinni balleesse.
maqaa jaajii aloonni asii iddoo biraa gaafa deeman maqaa himachuu hamma saalfannutti maqaa himachuu maqaa jaajirraa dhufne jennee hamma himachuu saalfannutti waaqayyo abaarsa kana akka nurraa cabsuuf inni biraan gatii dadhabbii abboota amantii as keessatti gatii kaffalaa turanii wangeelli as keessatti bara 1954 qaqqabee asii kaasee hamma Jimmaa Beenjaatti asii hamma Gooban Waayyuutti hamma Baabbichaatti wangeelli asii ka'ee faca'eetu unu biratti wangeelatu humna dhabe hojjechuu dadhabe wangeela hin lallabama waldoota keessatti hin faarfatama hin tajaajilama garuu humna hin qabu humna fayyisuu hin qabu humna jijjiiruu hin qabu humna biyya jijjiiruu humna namoota dhuunfaa jijjiiruu hin qabu ture waaqayyo kana akka nuu deebisuudhaaf hundaa'e koreen kuni inni biraan namoonni karaan jalaa bade garatti goruu dhabee karaa qaxxaamuraarra aban karaa jireenyaa karaa dhugaa jalaa badee garatti goruu abaniif fala ta'uudhaaf koree kun hundaa'e kana kadhannaadhaan gochaan waaqayyoon manu gargaare hojjechaa turre inni dhumaa sagantaan kun waggaa kana guutuu haala kana fakkaatuun haala ho'aa ta'een haala